السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرتني فيا كيسني كبجنتوتا جالتمتوتا إلمان أرمو بكي جرتني تناجين يا ربي سن الراح جراتون تكي سن الرفاق سن جرتني تي إجا أكو بيتني سميان ما شاء الله والله ما شاء الله تبارك الرحمن. نمني يوغاري وجتي yoo gaarii hojjetellee galatoonfatu yoo badaa hojjete immoo qeequun waanuma jirudha jechuudha. Kanaan dura gara torbee ga'ee natti fakkaata akkuma ilaallutti akkuma garma torbeetii Umarii hayyuuni lafa gurgurachuu fi immoo lafa kaartaatti qayyarachuu fi Sayidoon asiin jiru jedhee akka wal argan ishee godhee booda otoo isheen isa wajjiniin dhaabattee odeessitu immoo mucaa ishee jabduu ishee guddoo jalaa fuusisee jira. Fuudhee galee immoo dhaqatee ishee kanatti kenne natti fakkaata. Mucaan boossee gamsiistee Sumayyaan illee barbaachaan asii kaatee Finfinneerraa Adaamaa buutee nama namatti daawwalte nama baay'eetti daawwalamtee mucaa barbaacharra turte. Isaa booda immoo jaarmanillaa natti bilbilanii mucaa deebisinaan jedhan jettee isheen illee galatoomtu haati manaa Umarii geessitee mucaa sanallee deebistee jirti. Har'a immoo Umarii immoo dabaddabee mana na ariyee Sumayyaatiin mucaa maaf deebistee Jamiilaatiin maaliif deebistee Sumayyaatti naan jedhee lafti galgaladha akka kanaan na reebee na miidhee jira jettee Sumayyaatti daawwalattee Sumayyaa bira deemte jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko haa galatoomtu. Maaliif akkaataa ishee olaanan akkaataan ishee akkaataa dhiiraatti dhugaa rabbii maaliif cimtuudha waan harka laattu miti dhugaa rabbii cimtuu maaliifi amma asumarraanii yuutuubii kanallee bantee jechuudha. Yuutuubii bantee fi yuutuubiin kunii kan isheeti chaanaa ishee kun kanan kennaafi jettee garuu kanuma isheeti chaalanaan irratti haasaa jirtu kanuma isheeti. Chaalana kana guddisaa kuni kan isheeti chaalana kana laadheefi jira jettee dhugaa rabbiin isheerraa haa jaallatu akkuma rabbiin miskiina gammachiiste rabbi si haa gammachiisu ammallee wallaahi laazim rabbiin si haa gammachiisu. Maaliifi yuutuubiin kun meeqatti gurgurama har'aa ani mataan koo nan bita jedhee gaafadheera jechuudha. 3,000 Dubaayinaan jedhanii jennaanii asumarraan illee haa galatoomtu obboleettiin koo kabajamtuun jaalatamtuun yuutuubii kana nan bitaa 3,000 gizee nani jedhu. Amma yuutuubii kana yoo bittee kan irratti ati hojjettu gara biraa ta'uu danda'a. Hanjarri dura hojjetaniif ati hojjettu gara biraa ta'uu danda'a. Wasan ammoo nama biraa ta'uu baranii warri ishee jala jiratan si daawwatu dhiisu. Lakki kanuma kee itti rakkadhuuti banadhu toles bades kasaaraa hin qabdu naan jettee na gorsitee irraa na deebistee jechuudha. Intala daadaa koo haa galatoomtu asumarraan galanni wallaahi dachaan ishee haa ga'u. Kanattiin anillee dhiisee jechuudha. Maaliifan kana fidee wayii yuutuubiifan kana fidee jechuudha. Har'aa wallaahi yuutuubiin namni banee namaa laatu takkuma hin argine ani takkuma bilaash yoo kutaa gara biraa ta'e malee. Sumayyaa irratti arge gaama chaalanii yuutuubii bananii yuutuubii guddaa kana namaa kennan Sumayyaa irratti hin argean. Har'a namni keenyi rakkataa biraan dhaabatu toman fe'ee gurgurachuurraa kana fe'e jechuudha. Garuu immoo kutaa gara biraa amma yoo argitan ijoollee gara buttaa jiraa kana wallaahi guyyaa tokkotti 300,000 200,000 gashuu jechuudha. Guyyaa tokkotti wal bira dhaabbatanii aqanii warri yuutuubii bira guddaa isa tokko bira aqanii bananii itti kennanii asumarraan sabskiraabii godhaa nu saalfachiistanii hin beektan maali yoo isaan jedhanii warri isaan jala jiran daqiiqa keessatti wallaahi akka kana wal guddisaa jiru akkanaallee miskiina guddisaa jiru jechuudha. Gara keenya kana keessa immoo hin jiru. Har'a Sumayyaa irratti hin argee chaanaala kana kennitee fi wallaahi rabbiin isheerraa haa jaallatu miskiina bira dhaabatte rabbiin wallaahi laazim ammallee duubaa fuuldura kee ifa siifaa godhu Sumayyaa wallaahi nama gammachiisa. Maaliifi namni hanfe iyyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u rakkataa ofii bira yoo dhaabbatu anaan wallaahi laazim nama rara hanfe iyyuu haa ta'u wallaahi. Kanaafiyyuu har'a namni chaalaana kana fooloo amma kanaa eenyuun dabarsee namaa laatu bilaash
siifi kana caalaadhaan sii malullee gizeen rakkadhe sanatti ilmoo koo fiiskitee naa fiddee natti laatte kanaa olii ayyuu kuni siif xiqqaata kuni kan isheeti asuma sabskraayibii sheer laayik godhaa jette utuubiillee kenniteefii jirti. Kun immoo abbaa manaatiin loltee ishee bira jirti. Abbaan manaa lolee ari'ee obboleessi Saayidoo jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif jechuu barbaadeen Sumayyaan hillikkii qabdi. Hillikkii amalaatii yoo jala gale malee Saayidoon hillikkiirra jirti isheen. Isheen hillikkiirra jirti. Haniinni dura Yemen irraati biyya galeef waa biraa kan naqeef immoo sobeena oskee durumaa fuudhee jira fa'aa jettee odeessiti gizee hundaa jechuudha. Asin jiraachiin jiratte gizee olii gadi joorsitu. Amma hombarii irra teessu kan akka argitan eeggadda Yemen deemte kana sobdee amma shaqqalumaa kottiin deebi'a maalii kottiin deebi'a gola arabaanaa wayyaa jettee odeessaa turte akkuma isin argitan kana jechuudha. Hombarii kana bituuf Yemen deemee jette har'ammoo hombarii kana bitee irra taa'ee haasa'uuf ashkarakkaruu fi ashkarakkaree sitti agarsiisa gaamma jette kana bituuf hin deemee Yemanii kana bitadhee dhufee jette ammallee waan ganaa dhaqee fiduun qaba jette sa'aatii achuma geessutti birriin na harkaa dhumnaan Yemanitti deebi'e jette inni isheen nu goomsite namni cannaqamee boo'u isheen immoo hombarii kana bituu dhattee jechuudha. Nuti dhugumaan ijoollee kana baattee gola namaa keessa deemuu fi gal achi deemtee jennee baay'ee tokko namni cinqamaa ture jechuudha. Wallaahi isheen an deemtee fi ilaala hombarii bittee irra taasisee ashkarakkartee viidiyoo waraabuuf kanaaf deemte giiftiin hamma hombarii kanarra teessee ashkarakkartee viidiyoo waraabaa jirti. Kanaaf Yemen deemte malee isheen an deemtee fi hojii miti jechuudha. Silmaayyuu qodaa durachitti dhiisteefteettu tokko lamaan fiffidachaa jirti jechuudha. Kan ishee Yemenitti marmaartuu fi malee jireenya ishee Finfinnee keessatti fataa itti mana kiraa fuutee jirti. Amma akka duraa algaa jechaan jirtu dura hoteela keessa olii gada deemtee kiraa han isheen bultu jechuudha. Amma immoo kiraa galtee mana qabattee gattaa'ama jirti warabbii jedhee. Kanaafuu otoo akka kanaatti namni beeku tokko namni fooroolii guddaa qabu miskiina bira dhaabbate miskiina karaarra taa'u bira dhaabbate maatii isaa akka guddisuuf. Otoo akka kanaatti Oromiyaa keessatti nuu bahee jennaan akkuma kutaa gara biraa kanatti ani kana manawwa wallaahi maaliif miskiina karaarra jiru kana miskiina baay'eetu jira miti hojii dhabee taa'u otoo kana hojjetee riskii rabbitu laata riskiin harka rabbiiti wallaahi kana otoo hojjete maatii isaa busha namni ijoolleen dargaggeessi hojii dhabaan meeqa jira karaarra taa'u harka marate kana tuubii kana akkatti keessa namni hin beekne baay'ee jira. Anu sababa kana amma kana xinnoo tokkotti baruuf intala daadaa kooti. Wallaahi ani barahaa caaluu banee jechuudha. Isinitti meeramni gizee meeqan dubbadhayyuu. Barahaa caaluu du'e banee akkatti itti hojjetan wallaalee dhiisee moona sana utuu bittiin akkasumatti jirti jechuudha. Namni beeku immoo akkasiin otoo agarsiisee miskiina meeqatu jira wal guddisuu darbanii akkasuma rakkataa baay'eetu jira wanta ta'eef wal guddisaa deemuun bareeda. Maal ta'ani kutaa gara biraa keessaa Oromiyaa keessatti akkas gadi bu'ee miskiina bira dhaabbatanii ijoollee hojii dhabaa, ijoollee rakkataa, ijoollee waa danda'ee haadha isaa radda'atu, haadha isaa akka gargaaruuf akka sabeeta saba isaa gargaarratuuf utuu akka kana bananii Oromiyaa keessatti namni beeku tokko ittiin wal guddisanii bareedaa ture. Riskiin kan rabbiiti. Maaliif Sumayyaan har'a baay'ee tokko dhugaa rabbii nama gammachiistee jirti. Kun akkuma argitan yuutuubiillee bantee fi fooloo guddaatiin maashaallah warri jara jiran akka kanatti sabskiraayib godhanii jiru. Takkatti samaayii galtee jirti mucayyooni. Kaffaltee fi jechuudha. Waan gaarii isheen ooltee fi sana har'a isheen immoo kanaan kaffaltee deebistee fi jirti. Kunuu sitti xinnaatette dhugaa dubbachuu fi haa galatoomtuu otoo akka kana baa'ate itti fufee bakkuma hundatti bareeda ture. Sumayyaa galatoomi siin jenna sumarraan dhugaa rabbii wallaahi.